rabbi ilma wajji isin dararin ilma wajji rakkadhe boo'ichoo taate miidiyaa kulli nabee ka miidiyaa kanarratti booyaa ture amma sammuun kiyyaa qullaana ta'e rabbi ilmi teessan hin rakkisini akkanaati tanuu raddi rabbi geette jechuu barbaadetti yoo rabbi ofii sodaate dandeettan irra naafuudha dadhabdan immoo rabbi gaditti du'aa hinaa godha jechuu barbaadetti gabaabatti. Qarshiin narraa fuudhee waliigalatti kuma diraama Dubaay kuma kudhanii san keessa 3,000 naa galche diraamni 7,500 irratti na hafe jechuudha. Nama kana himataa dhaqee kadhataa dhaqee gaafa duraa akkaawuntii irratti galchee Itoophiyaa galeetiin sii dabarsaa naan jedhe. Hayyee eshi jedheeni Itoophiyaallee yoo galee ani ganzaba akkanatti rakkadhee sababa hawaalaatiin rakkadhee naa obsi naan jedha gaafa kan bilbila narraa kaasuu dide. Ka'ee inni bilbila narraa kaasuu dinnaan TikTok irratti himadhe. TikTok irratti illee himannaan namnoonni hedduu maqaa isaa hin dhayini itti dhini gaafannaa jedhanii jaarsota lakkaayanii jaarsonni sun guruuppii hidhanii jechuudha himuudhaan gaafatan. Gaafatanii jennaan haqumaa ganzaba na biraa hin qabdii haga kafee hin rakkadhee naa haa obsituu jedheen jaarsotallee. Hayyee eshi jedheeni jaarsotallee qaxaraa dhaqee gaafa kaanii jaarsota ofirraa biloog godhe. Achiin eegasii dadhabee anillee itti warwaataa dhaqee rabbii jedhi yabboo ilmaan teetii jedhi yatiima guddisa kun rakkoo kiyya sitti himadhe rakkadhee dhufe malee jaaladhee ilmaan tiyya gadi naqee hin dhufne. Ani hawaalaa sitti kennadhe rabbi gaditti si amanee biyya keessa gaafadhee sitti kennadhe maaliif akka nagoota naa kenni ganzaba kiyya jennaan akkanatti bar sababa hawaalaatiin ganzabni na harkaa rakkate naa obsi naan jedhe sagalee inni naa qabe hunda wayita san warra in ergee gaafa kaanii jaarsonni hin gaafatanii jaarsota ofirraa bilookee ka'eet mana haadhaatti madhee mana haadhafaati irratti illee hin waamanii cinaa amane cinaa kaade gaafsanillee jechuudha. Hagasii as isuma argachuu hin dadhabee keessallee nama hedduu itti ergee wanna takka furmaata hin dhabe ganzabni kiyya hayxiti wanni rabbillee beeku wanni anillee beeku jechuudha. Kuma diraama Dubaay 7,500 edetti bulinaa hin kennine bilbilallee na bilookee isa argachuu hin dandeenye dadhabee dhukkubsadhee eegas uummanni ofiitii tikkeetti narraa muree warri kafiilallee narraa muruu didanii kontiraata qe'in fin'inaan jedhanii an sababa saniin baay'ee dhukkubsadhee an jennaan uummanni eegas mataa ofiitiin tikkeetti narraa muranii na galchan jechuudha. Urga sanii immoo ani miidiyaa irratti deebi'ee isa hin soofne gara isa soqu wallaalee rabbumatti madhee hunda sanii akkatti rakkataa jira ilmaan wajjinii fi kiyyallee na dhukkubaa haakiimirra deemaa jira. Yoo rabbii waan isin dandeessise dandeettan irraa naafuudha dadhabdan du'aa naa gootanii ilmaan tiyya rabbi zajaa keessan haa kafalu akkana bira dhaabattan ilmaan Oromoo isiniin jechuu barbaade rabbii gaditti isin rabbi isin bira haa dhaabatu dhugaan teessan isin jalaa hin badin rabbi ilmaan wajji isin hin dararin ilmaan wajjin rakkadhe boo'ichoo taate miidiyaa kulli nabee ka miidiyaa kanarratti booyaa ture amma sammuun kiyyaa qullaana ta'e rabbi ilmi teessan hin rakkisini akkanaati tanuu raddi rabbi geette jechuu barbaadetti yoo rabbi ofii sodaate dandeettan irra naafuudha dadhabdan immoo rabbi gaditti du'aa hinaa godha jechuu barbaadetti gabaabatti. Biiftu laali nama afurii ati amante galatoomi. Okay, nama afurii ati amante kana malee yoo namni boru iftaan dhufee si himate kabira himata kana fuuta. Nam tokko na himatu hin jiru nam beekaa waan ta'eef. Yoo si himate katasaa ragaa wajjin yoo si himate noo amma fakkeenyaaf namni si wajjin haasawee amma laal namoota hedduu waggaa birriin tunda turte keessaa waliin haasawanii mufatanii dhufan malee namni kenna maqaa balleessaaf wajjin ka waliin haasawite birrii walii argite dhufu wallaal. Dhagayi gaageeffadhu obboleettiti nama afurii amanteerta nullee kanumaaf dubbanne malee maqaa si balleessuuf miti atu amanteerta yoo dandeette kenniifi yoo dadhabde qaxaroo qabiifi akkasi birrii kenniifi kana booda yoo namni si himate nusi gaafanna akkanaan ni himattan jette keessaas bilbilees gaafanna yoo ati kennite wanni nu dubbannu hin jiru nuti qabsoo dhiisaan jirru qarshii namni sirraa qabu kan ofirraa radii qulqulleessuu keeti bareedaa jechuun namni dhimma sirraa qabu hin jiru kanuma barbaanna garuu namoonni si himatan afur kana qofaa miti siif erginaa jechuu barbaade akkasitti amma gaafina si gaafadhu waan amma dalagaa jirtu kana hin dhiiftamoo akkanuma itti fuuftu. Nammoo mirga konkooti dhiisuu danda'a dhiisuu dhabuu danda'a sun nama simina nama ni ilaallata. Numa jechuun gaafis hojii amma hojjetaa jirtu kana akkanuma itti fuuftamoo yookiin bara wanni hin jenne bara kanamarraa fuutu hin jenne hojii marra jirtu kana akkanuma itti fuuftamoo gara fuuldura dhiisuu yaada qabdaa jechuu barbaade. Hojii amma namni fiddee namni siimatu kana ittuma fuuftee akkanuma namni siimatamoo
yookiin sirreessitee hojjettamoo ana jechuun akka biraazarii si gaafadha jechuu barbaadeeti. Elamee biraazar na dhage. Suni dhiisuu fi dhiisuu dhabuun haa miidhaa qabaa faayidaa qabaa nama hojii wayii keessatti hojii ati hojjettu keessa hojii kan kee keessatti waan si fayyadu waan si miidhu ni beekta waan si miidhu ta'e tarii dhiisuu dandeessa waan si fayyadu ta'e itti deemtee hojjettami suni kan kooti siin hin galchu jechuu barbaade. Okay gaafii dhumaa si gaafadha ayyee nan galchu. Fakkeenyaaf Itoophiyaa irraa nama fiddee warri Dubaay si fiduu yoo dide ani birrii yoo si galche ana moo situ kasaruu qaba. Akkam yaani? Fakkeenyaaf viizaa naa dalayda ani Itoophiyaa jira birrii si ergaa viizaan sun naan dhufne birrii san si kenne ana moo situ kasaruu qaba. Nu lameenuyyuu yaani ana fakkeenyaaf alaal viizaa si hojjedheemi viizaa si hojjedhee viizaa kanaan ati asseenuu yoo hin dandeenye tariitii viizaan kun karaa si harka rakkoo yoo godhate kan viizaa sanii ofii kiyyaa hin kansaru kan viizaa sanii keessaa muree kan maallaqa kan keessii deebisa. Ani waan arganne waan ta'eef. Okay nama tokko fiduu birrii meeqa irraa fudhattan Dubaay? Maasi himaa oolaan jira maal jechuun na gaafata asirratti tokko baay'isitti maara. Fakkeenyaaf ati 1,300 jettee 500 fidaaranii ka afurii jira. An 290 waliin sadii inuu fideen beeku no ijoollee nam fidaa garuu 290 sadii inuu fideen beeku. Okay 90 san keessaa viizaa yoo hin dhufin birrii meeqa deebista? Akka viizaa haga baasteen kaalkuleetti gootee kan deebistaaf kashuu. Yoo jechuun hagam fudhataa jechuu barbaadeeti beekuuf nama biraatiif illee fakkeenyaaf viizaa tokko dalaydee viizaan sun badee yoo jedhe birrii meeqa fudhatan. Itti Dubaay gayyaasi yookiin uummata dhiifama si gaafanna surree baafannaa. Yaa kanuma wanni si gaafannuuf nu fayyadaa nama fayyada viizaa kanatti birrii meeqa fidda. Tokko faas intala durbaati itti warra Dubaay gayyaasi kan isaa bayi sii kadhanna surree baafannee uummata dhiifama. So gaafii si gaafadde barkan gaafii ifaati viizaa tokko dalaydee viizaa yoo badee ati birrii meeqa fudhatuu qabda viizaa sanii meeqa baaste namichaa meeqa deebifta ati waa wacii keetii meeqa fudhatta viizaa baasuuf yoo viizaan badee warri birrii meeqa sirraa fudhatee kanuma barbaadde yoo gabaabsitee deebitee on deebisattellee dhiisuu dandeessa achi barbaade kanuma. Ilu viizaa yoo baaste fakkeenyaaf waan viizaaf tikeetii keessaa murtaa fakkeenyaaf mucaan kun 290 galfatee jiraate parsentiin caalu kan isaati parsentii 15 dha. Yoo dammoo haga riippoortii deemee deebi'u ammoo 15 deebistaaf.